السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن كبجم توطاف جالسم توني هردفتوني أورومو تاج توتوريال. الحمد لله هني نجحوت نجيني كي هنجار الله هنك بجارا بك جرت مرة سنجو. دعوتنا كي فيديو أراك نكاسة سيتينجي جايبا سيتينجي باي تكون تكون سمبرسيس. إذا دعوتنا كي سيتينجي من كاسة تو وروت بالبلو قدا قبضني فهدو تك سمبرباش سارا هدو تكو بريا داري چورا. سيتينجي جايبا تي دعوتنا كي فيديو كنا لايك شير كو دارا لايك في شير كو چورا ولا جبسنو ولا قدفنو نسنجا. لايك في شيري go chudaan akka nu illeen waan gaggaarii waan bareedaa akka raadhaa kana isiniif nu jajjabeessuu qabdanii gama barumsaatiin darbuun duratti warroonni YouTube chaanaala keenya faarootaa tan baga nagaan dhuftan jecha chaanaala keenya subscribe godhachuun dagatanaadha yeroo subscribe gootan barumsi asirratti dabarsinu guyyaan nama dura akka simbira ga'uuf mallattoo notification sana kilik itti godhaadha achi booda all ka jettoon rakkaa yaddaadha barumsi keenya yoo isinitti tolee isin gammachiise viidiyoo keenya like gootanii nu jajjabeessuun dagatanaadha barumsaan garaadhaa isin darbee YouTube chaanaala keenya jala seenaadha viidiyoo baay'eetu jira irraa baradhaadha waan isin dhibee gaafii isinitti ta'ee komentii jalatti nu barreessaadha. Egaa gamanuma hanga barumsaa isin dabarsaa hanga xumura viidiyoo keessatti obsaan faana turaan hordofaa isiniin jira. Hayyee daawwattoota kiyyaa siitingii ajaa'ibaa kana banachuudhaaf yookiin itti fayyadamuudhaaf jechuudha siitingii bilbila keessan galtanii haala kanaan yeroo seetingii bilbila keessan galtan asirra gad ni deemtu gaduma deemtu asirratti advanced feature kan jedhamu irratti yeroo tokkoof kilik ni gootu achi booda ammallee jechuudha one hard mode kan jedhamu irratti yeroo tokkoof kilik ni gootu achi booda haala kanaan seetingii kun isin dhufa jechuudha akkuma asirratti argaa jirtan tuni amma offer jirti jechuudha tana ooni gootan jechuudha achi booda haala kanaan jalatti illee filannoo lama isiniif ka'a botoonni kana ni filattu yeroo haala kanaan botoonni kanarra kaa'atan jechuudha seetingiin kun akkuma asirratti amma milikkita isaa agarsiisaa jiru jechuudha keessattuu warroota bilbila guddaa qabdaniif jechuudha bilbila keessan kan bilbila guddaa kana jechuudha salphumatti harka tokkoon fayyadamuu dandeessan jechuudha shaashaa bilbila keessanii kana isiniif xiqqeessa jechuudha bifuma asirratti amma argaa jirtaniin kana jechuudha argaa jirtanii amma fakkeenyaaf of duuba deebi'ee agarsiisu jechuudha egaa daawwattoon kiyyaa fakkeenyaaf bilbilli keessan bilbila guddaa yoo ta'e jechuudha bilbila yaani harka tokkoon malee harka lamaan malee harka tokkoon fayyadamuu hin dandeenye fa'aa yoo ta'e salphumatti wanti gochuu qabna jechuudha botoonni isa karaa walakkaa kana jechuudha yeroo lama yoo rukutan haala kanaan iskiriin kun keessatti isiniif deebi'e jechuudha jawwaaluma keessan keessatti isiniif xiqqaate jechuudha saayiziin isaadha jechuudha isinii galee saayizii isaadhaa akka gara barbaadan haala kanaan xiqqeessuu dandeessanii guddisuu dandeessanii jechuudha eegaluu jiraame haala kanaan olillee butusuu dandeessanii bilbiluma keessan keessatti shaashaa bilbila keessanii kana xiqqeessanii jechuudha harkuma tokko fayyadamuu dandeessan jechuudha shaashichi waan isiniif xiqqaateef jechuudha waan barbaadan jechuudha akkuma yeroo kaan jechuudha fayyadamuu dandeessan jechuudha garuu iskiriinuma keessan kana saayizii isaadhaa haala kanaan isiniif xiqqeesse harka tokkoon fayyadamuu dandeessan jechuudha baay'ee tokko bareedaa jechuudha siitingii baay'ee tokko namatti toludha itti fayyadamaadhaan isiniin jaa hoggaa immoo deebisuu barbaadanillee jechuudha botoonni isuma gara walakkaa kana yeroo tokkoof kilik gootanii haala kanaan isiniif guddataa jechuudha egaa daawwattoon kiyyaa isin galayeetiin abdii qabaa barnoonni keenya har'aadhaa asirratti raawwataa barumsa bareedaa akka har'aadhaa kan argachuudhaaf chaanaala keenyaaf haaraa taatan sabiskiraayib gootanii maatii keenya ta'uun dagatinaadha akkasumas viidiyoo keenya kana namni baay'een argee akka xaafaa jiru laayik sheer waliif godhaadhaa barumsa birootiin agolti deebinutti waan hordoftaniif galatooma